Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa hojjettoota isaa waliin guyyaa farra malaammaltummaa addunyaa kabajee ooleera. Guyyaa farra malaammaltummaa akka addunyaatti yeroo 21ffaaf akka biyya keenyaatti yeroo 20ffaa muddee lama dhaadannoo qabsoon farra malaammaltummaa dargaggoota giddugala godhatee eenyummaa boruun ijaara jedhuun kabajameera. Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaas guyyaa kana sababeeffachuun hojjettoota isaa waliin kabajee ooleera. Saganticha irratti barreeffama gabaabaa dhiyeessuun hirmaattota ibsa kan kennan ministeera galiiwwanii damee Adaamaatti bakka bu'aan kutaa naamusaa obbo Biraanuu Fiqaadee malaammaltummaan farra guddina biyya tokkooti hojjetaaf tajaajilamaan osoo adda hin qoodamin irratti duuluu qabnaan dubbataniiru. Gocha admalee ta'e balaaleffatamuu kabajnaa turre waan ta'eef gocha kana mootu akka dhaabbata galiiwwanii damee Adaamaatti hojjetaan damichaa hundumtuu irratti hirmaatee maalummaa malaammaltummaa fi miidhaa gochi malaammaltummaa fi adbaleessaa geessu irratti barreeffama dhiyaateedha. Ministeera galii damee Adaamaatti itti aanaa itti gaafatamaa damee sirna taaksii fi itti aanaa hojii gaggeessaa obbo Tasfaayeluu yaada kennaniin malaammaltummaan dhimma addeeffannee itti duuluu qabnuudha. Keessumaa lafee dugdaa biyya tokkoo kan ta'e malaammaltummaa galii irratti raawwatamu maqsuuf hundi tumsuu qabaan dhaaman. Guyyaan har'aa kun keessumattuu farra malaammaltummaa yookaan malaammaltummaa gaggeeffamaa jiru akka biyyaatti ta'e akka damee keenyatitti damee galii federaalaa damee Adaamaatitti hubannoon kennamu hin beekamuuf osoo hin taane wal yaadachiisuu barsiisuu miidhaan malaammaltummaan fidu guddina biyyaatti darbee lammiin biyya tanaa ammam akka miidhu hubannoon kennamaatii jira. Hojjettoonni ministeera galii damee Adaamaa gama isaaniin malaammaltummaan farra guddinaa ta'uu barree tajaajila kennuu qabnu karaa qaqqabeessaan kennuu qabna. Hawaasni mirgaa fi dirqama isaa hubatee carraan malaammaltummaatti saaxilamuu isaa gadi aanaadha kan jedhan hojjettoonni damichaa kaffalaan gibiraa tajaajila bitachuu irraa of qusachuu qabaan dubbatan. Namni of jaalachuu faayidaa dhuunfaaf hojjechuudha kan turedha jechuudha. Kanarraa ka'ee biyyi keenyas nageenyas wal qabatee miidhaan inni fidaa ture kan maayyuu nus akka ministeera galii damee Adaamaattis dhimmoota farra malaammaltummaan wal qabatanii dhufan kan akka hojii taaksii kana galmaan godhaaf karoora kenname galmaan godhaaf gaheen hawaasni mana kana keessatti hojjetu raawwatu isa olaanaa akka ta'e beekamaadha. Ergamni keenya inni guddaan galii biyyaaf galuu qabu sassaabanii ga'umsaan sassaabanii guddina biyyaaf misooma biyyaaf oolchuu danda'udha. Ergama guddaa akka biyyaatti kan nutti kenname. Kanaaf hojjetaan keenya hundumtuu rakkoo kanarratti hubannaa qabaatee rakkoo kanarraa bilisa ta'ee dirqama isaa bahuu danda'uu qaba. Bifa kanaan kabajaa kan jirru.